Yaa shama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota koo akkam jirtanii fayyaa qabdanii annagaan qaba galata rabbi. Egaan guyyaa har'aa wanta akka isinitti argisiisuufan dhufee wanni isinitti argisiisuu dhufes akkaataa tiiktookii irraa viidiyoo osoo mallattoon tiiktookii irratti hin bahin daawulood godhattan jechuudha. Yoo barbaadanii akkamittiin akka isin daawulood godhattanii isinitti argisiisaa turtiin keessan anuma waliin haa ta'u jechuudha. Egaan amma tiktokii gubbaa seenaa tiktokii gubbaa seennee raawwanne viidiyoo barbaannu sana filanna viidiyoo barbaannu sana jechuudha. Viidiyoo kam akka buufachuu barbaannu ni filanna gaafa tiktokii irra seenne egaa viidiyoon amma zimmettanii tiktokii irra seentanii waanuma argitan olooftanii raawwattanii tiktokii adda balaa bashannanuudhaaf fakkeenya viidiyoo kana daawulood godhatanii jira amma isa bitoo hin taane viidiyoo biraa laallee raawwanne inni buufanna jechuudha. Viidiyoo buufachuu balaa bashannan kan biraa qayyaree የልጅነት መልኬን ilaalla. Viidiyoo ibsishaa kana daawulood godhanna jechuudha. Viidiyoo kana daawulood godhachuudhaaf mata duree wanti nu barbaachisu viidiyoo kana isin laayikii godhuu baattanii dhiistanii dhimma mitan yaadan laayik godhe koppii gootanii jechuudha. Koppii gootanii fakkeenyaaf viidiyoo kana yoo dooni nan buufadha yoon jedhe hin jiru laal mallattoon ittiin buufachuu akka nuti gadi hin buufannee fi hidhanii jiru jechuudha. Jarri kuni hidhanii jiru waan ta'eef nuti maal goonare koppii godhanna jechuudha. Viidiyoo kana koppii goona. Koppii goonee raawwanne koppii akkamitti akka godhanii hin beektu abdiin qaba. Kun mallattoo ishee xiyya akkasa wal keessa dhufte kana al takkaaf gadi cuqaastan kun bakkee isinitti argisiisaa jiru kana jechuudha. Ishee gadi cuqaastanii koppii gootu jechuudha. Koppii gootanii bilbila keessan jidduu qabattanii keessaa baatu. Bilbila keessan jidduu qabattanii keessaa baatu. Bilbila keessan jidduu qabattanii keessaa baatanii kiroomii keessa seentu jechuudha. Kiroomii keessa seentu. Kiroomii keessa seentu hin mul'anne xiqqoo bilbila koo irratti qo'isinitti argisiisa booddee ediitii keessatti ol baasee isin mul'isa. Kiroomii irra seentanii maal jettanii barreessitu TikTok viidiyoo daawulood jettanii barreessitu jechuudha. TikTok viidiyoo daawulood lammaffaarra kan jiru kun olaal mallattoo ija fakkaattu gaditti xiyya ol achi ol garagaltee jirtu argitanii jettu miti isii lammaffaarra jirtu kanarratti jechuudha. Isii kana isin yoo itti barreessitan malee isiniif hin bahu. Ani amma yeroo hunda waanan ittiin daawulood godhuuf naaf baha jechuudha. Maqaa isaa isiniif hin barreessa taabilii gubbaa irratti isiniif hin barreessa. Sana booda kun akkasittiin isiniif dhufa. TikTok viidiyoo daawulood jettanii yoo isin barreessitanii akkasittiin isiniif dhufa jechuudha. Akkasittiin isiniif dhufa jechuudha. Akkuma kun amma anaaf achirratti bahee kanatti isiniif illee bahaa jechuudha. Sarchi gaafa isin gootan. Sanaan booda al takkaaf gadi cuqaastu. Barreeffamummaan amma kun akkasitti sarara irra oofaa jiru kana argitanii miti. Al takkaaf sarara kanarra gadi cuqaastu jechuudha. Sararum kanarra. Isa gara jalaa jiru tuqina. Isuma gubbaa amma kun kanaan qalama irra oofaa jiru kana isarra al takkaaf gadi cuqaafattu jechuudha. Gaafa isin al takkaaf gadi cuqaastan kun akkasittiin isiniif dhufa. Akkasiin kan koppii gootan sana fiddanii iddoo kanatti gashitu jechuudha. Koppii kan gootan sana fiddanii raawwattanii bakka kanarratti gashitu jechuudha. Sana booda kunoo daawulood kan jettu immoo xiyyi gadi garagaltee daawulood kan jedhu barreeffamni hin jira gajjallaa kanaan. Gajjallaa kanaan kunoo iddoo sararaa irra oofaa jiru kana argitaniirtu miti. Iddoo kanarra al takkaaf ni cuqaafattanii jechuudha. Al takkaaf ni cuqaafattanii kun amma viidiyoon ibsishaa gara gajjallaatti gadi dhufee jira. Ammas daawulood kan jettu hin jirti. Daawulood kan jettu kana al takkaaf ni cuqaafattanii ammas daawulood kan jettu kana cuqaafattu jechuudha. Yoo akka carraa ta'e akkanatti isin nama hundatti fiduu dhiisuu danda'a. Amma silkii hundarratti natti hin fidu. Silkii kanarratti yeroo baay'ee akkasittiin natti fida. Mallattoo X tunoo gubbaarratti isinitti dhufte aluma takkaaf X sana gadi cuqaastu. Sana booda akka daawulood ta'aa jiru kun isinitti argisiisa jechuudha. Daawulood akka ta'aa jiru kun ooppiin jechaa jira. Bakka gadi bu'ee jira galaarii koo keessatti viidiyoon kuni galaarii koo keessatti bu'ee jira jechuudha. So amma gara galaarii keenyaa deemnee ilaallachuu dandeenya jechuudha. Viidiyoo kana galaarii keenya keessa dhannee duubatti deebinee galaarii keenya keessa dhannee viidiyoo kana ilaallaa jechuudha. Galaarii keessa seenne viidiyoo kana ilaallaa.
Allah ijoo mistira konaa laa argiti jalattiin kun. Allah maaltu jira as keessa? Nyaanni iyyuu hin jira abbaa. Ay nyaanni iyyuu hin jira mana kana abbaa. Kottu nyaatte dabballata. Nyaanni iyyuu hin jira hin jedhe. Yaa jamaa akkam. Amma viidiyoon nuti hinu daawulood godhannee viidiyoo ibsishaa kunoo gara gajjallaatiin jira jechuudha. Gara gadiitiin jira. Viidiyoo ibsishaa kan daawulood godhane kunoo kanan xiyya irra oofaa jiru kanadha jechuudha. Viidiyoon ibsishaa kunoo isa kanadha. Homaa kana ilaalamma argitanii barreeffamni takka TikTok kan jettu irratti kan dhufteen jirtu. Akkasuma maali maqaan isaa maqaan namaa tokkichi kan irratti dhufeen jiru. Direct already viidiyoo kana akka waan nuti ofii keenya waraabnee yookiin immoo ofii keenya edit godhannee intini jenneetitti jechuudha viidiyoon kun kan nuuf bahaa jiru. Akka waan ofii keenya nuti viidiyoo kana waraabneetitti yookiin immoo viidiyoo kana waan takkarraa nuti ofii keenya intini jennee edit goonetti malee akka viidiyoo TikTok irraa buusnee TikTok kan jettu hin jirtu jechuudha gongumaa irra. TikTok kan jettu hin jirtu jechuudha irra. Baay'ee akka namatti tola. Waaw. Kanaaf iyyuu namoonni akkasittiin viidiyoo TikTok irraa viidiyoo babbareedduu jira miti viidiyoon tokko baay'ee kan namatti tolu. Daawulood innaa godhachuu barbaadanii akkasittiin daawulood godhachuu dandeettu jechuudha. Namoonni ijoollee warra yuutuubii hojjetan faan warri yuutuubiin keessaan seera guuttatee viidiyoo adda addaa irratti gallakkisuu barbaadanii akkasittiin viidiyoo akkana yoo tarii viidiyoo bareedduu kan namni gadi lakkisin yoo argitanii akkasittiin daawulood godhatanii raawwattanii mallattoon TikTok osoo irratti hin bahin gadi lakkifachuu hin dandeessu jechuudha. Mallattoon TikTokii gaafa irratti bahu TikTokii sana irraa balleessuudhaaf iyyuu waa baay'ee isin gaafata jechuudha. Kanaaf iyyuu akkasitti itti fayyadamaan isiniin jedha. Hanga ammaatti waan afaana turtaniif guddaa takka galatoomadha. Like share godhaa.